filannoo paartiin koongireesii federaalawaa duula filannoo iddoo adda addaatti godheeratti saamichaa fi reebicha guddaa irratti gaheera. Amirree irratti gaheera. Akkasumas kaabineen Opiidoo uummata Oromoo kanniisa malee hin filatinaa jedhanii jeeqaa fi reebaa akka jiran uummatas cinqisiisaa akka jiran kun beekamee jira. Kanaan ol qabatee duula filadhaa godhanii yeroo deebi'an daandiirratti qabanii bosonatti erga galchan booddee viidiyoo fi oodiyoo qabdu jedhanii reebanii akka irraa saamanii fi qabeenya biraas akka irraa saaman himatachaa jiru. Kanaan mootummaan waan baay'ee gochaa akka jiru himatama. Mootummaan wayyaanee humna waraanaa magaalaa gargaratti galchaa akka jiru himatamaa jira. Kanas sodaa guddaa akka qabu mul'isa. Filannoon kun sodaa keessas akka galchee himatanii jiru. Kanaan wal qabatee mootummaan dhiibbaa guddaa paartiilee mormitootaa fi paartiilee mormitoota irratti dhiibbaa guddaa geessisuuf tattaafachaa akka jiru beekameera. Kanaan wal qabatee waraanni uummata waliin akka dhaabbatu dhaabbileen adda addaa ibsaa jiru yookiin beeksisaa akka jiru himatamaa jira. Karaa biraatiin mootummaan wayyaanee yookiin bulchiinsi mootummaa Itoophiyaa basaasota isaa karaa Keeniyaatti ergee baqattoota Oromoo Keeniyaa magaalaa Naayiroobii jiraatan hukkaamsee furachaa akka jiru yeroo kana keessatti torbanuma kana keessatti beekamee jira. Uummanni filannoo kana sodaa fi shakkii malee akka filatu paartiileen adda addaa yookiin paartiileen mormitoota himachaa jiru yookiin immoo uummatatti dabarfachaa jiru. Kanaan ol qabatee uummanni Oromoo yookiin dargaggeessi Oromoo sirba tokko walitti sirbaa jiru. Gaafa sanbata Oromoon harka filata, gaaddisa odaan keenya harka mallattoon keenya. Waan dhaggeeffataniif baay'ee galatoomaa. Viidiyoo haraatiin namoonni walitti deebi'u baay'ee galatoomaa isin jedha.